Hi guys, akkam jirtu nagaa keessanii? Akkuma yeroo darbe isinitti himee har'a afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin qabadhee isiniin dhufeetan jira. Har'a kan nuti barannu greetings yookiin namoota akkamitti akka nagaa gaafannu barannaa jechuudha. Dura garuu afaan Oromoo keessatti yeroo namoota nagaa gaafannu namoota kabajamoo yookiin namoota gurguddoo ta'anii akkasumas namoota lamaa fi isaa oliin akkam jirtuu akkam bultanii jennee nagaa gaafannaa jechuudha. Ingiliffa keessatti garuu jechuma tokkoon fayyadamnaa jechuudha. Mee waliin haa ilaallu. Good morning. Good morning. Akkam bultee yookiin akkam bultanii. Akkam bultee akkam bultanii. Good afternoon. Good afternoon. Akkam oolte yookiin akkam ooltanii. Good afternoon. Akkam oolte yookiin akkam ooltanii. Good evening. Good evening. Akkam dhiisifatte. Akkam dhiisifatte. How are you? How are you? Akkam jirta. How are you? Akkam jirta. How are you doing? How are you doing? Akkam jirtu. How are you doing? Akkam jirtu. Akkas jettee deebisuu dandeessa. I'm good. Good morning. Ani nagaadha. Ati akkam bulte. I'm good. Good morning. Ani nagaadha. Ati akkam bulte. I'm fine, thanks to God. I'm fine, thanks to God. Nagaa galata Waaqayyoo. Nagaa galata Waaqayyoo. I'm good. Good afternoon. I'm good. Good afternoon. Ani nagaadha. Ati akkam oolte. Ani nagaadha. Ati akkam oolte. I'm good. Good afternoon. Ani nagaadha. Ati akkam oolte. Fine, thanks to God. Nagaa galata Rabbii. Nagaa galata Rabbii. I'm fine and you. I'm fine and you. Ani nagaadha. Ati hoo. I'm fine. How about you? I'm fine. How about you? Ani nagaadha. Ati hoo. Thanks to God, I'm fine. Nagaa galata Rabbii. Nagaa galata Rabbii.